Du'atoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo isa jiru isa jiraataa qabadhee fuula keessanitti kanan dhiyaadhe luba Qannoo Galaanaa jedhama. Roomee boqonnaa 8 irraan dubbisa lakkoofsa 31 kaase. Kana hundumaa irratti Waaqayyo gara keenya erga ta'e eenyutu nurratti ka'a jenneerra. Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennure. Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu hadheessare? Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e kan hadheessu hin jiru. Eenyutu itti faradare? Erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame immoo gara mirga Waaqayyoo ergamee Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamni, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuun danda'a ree? Sababii keetiif namoonni guyyaa guyyaatti nu keessaa hin ajjeefamu. Akka hoolotaa qalamuuf jedhaniitti lakkaa'amnee jirra kan jedhu caafameera. Waan nurra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallatee mo'icha guddaa arganne. Duuni, jireenyi, ergamoonni Waaqarraa warri bantii Waaqaa keessaa aboo qabu jedhaman sodaataman, wanti amma jiru, wanti dhufuuf jirus hundinuu, wanti humna argisiisuu danda'us jaalala Waaqayyootti gargar akka nu hin baafne ani beeka. Wanti ol ka'e jiru, wanti gadi fagaate jirus, uumama keessaa wanti biraas jaalala Waaqayyoo isa karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti nuuf dhufeetiin danda'ee gargar nu hin baasu. Ameen. Haa kadhannu. Dubbiin kee kaleessas jiraataadha, har'as boris bara baraan. Dubbii kee isa jiraataa ergi handaara lafaa golee biyya lafaa kana keessaa gara keetti kan wawwaatani. Saba kee hoolota kee cinqamanii muddamanii iyyani ilaali. Birmadhu, harka qabi. Sagalee jireenyaa nuu ergi. Sagalee nama fayyisu nuu ergi. Borofni burqaa bisaanii akka yaadu akkanuma yaa Waaqi lubbuun koo si yaaddi. Yooman gaa fuula Waaqa koo'is yooman arganaan jetteedhe garbichi kee. Sagalee kee akka dheebonnu sana dhiidammaa caalaa mi'aawu isa makaa hin qabne qulqulluu sana akka beelofnu nu gargaari. Hafuura hamaa nurraa ifadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kutaa ammaa kana jaalala Waaqayyo nu jaallatetti dubbata. Ergamaan jaalala Waaqayyo ijoollee isaaf qabu warra fo'ateef dubbata. Kana hundumaa irratti Waaqayyo gara keenya erga ta'e eenyutu nurratti ka'a jennaree? Nurratti eenyutu ka'a jennaree? Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararfatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennure? Baay'ee dinqii. Eega Waaqayyo gara keenya gore eenyutu nurratti ka'a? Ilma isaa tokkicha utuu hin mararsatin waa'ee keenyaaf erga kenne waan hundumaas immoo akkasuma nuun kennure?
inni ilma isaa dabarsee fannootti kenne, inni ilma isaa dabarsee gidiraa biyya lafaaf kenne, inni ilma isaa dabarsee gatii cubbuuf kenne. Waaqayyo gooftaan waan hundumaa immoo akkasuma nuun kennure. Haalleluuyaa. Waan baay'ee nama dinquudha. Akkasuma nuun kennure. Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu hadheessare? Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e kan hadheessu hin jiru, hankasasu hin jiru. Bakka ergi Waaqayyo qulqulleesse karaa dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoos qulqulloota godhee fuula Waaqayyoo erga dhaabe eenyutu cubbuu itti laxxafuu danda'are? Eenyutti faradaree? Erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argame. Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru. Baay'ee bilisa. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraa yookiis muddamni, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuun danda'are? Baay'ee jaalala Kiristoositti eenyutu gargar nu baasa? Maaltu gargar nu baasuu danda'a? Billaa, ari'atamuu, gidiraa arguu, dhiphachuun Kiristoositti adda nu baasuudha. Firoota koo, abbooti darban, abboonni amantii nu dura turan akkana jedhu yoo ta'e noo laata. Iyyoob yeroo gidiraan itti baay'ate akkas jedhe, yoo na ajjeesa ta'e illee isuman obsaan eeggadhaa jedhe. Kanaaf Yaaqoob ergaa isaa barreesse keessatti yaa obboloota koo amma gooftaan dhufutti obsaan danda'a jedha. Daani'el 12:3 irraa immoo akkas jedha, ati amma dhumaatti dhaqi iddoo sii kenname dhaabatta jedha. Amma dhumaatti kan obsuun fayya jedhe Yesuus. Firoota koo, biyya lafaa kun yuunifoormii isaa qaqayyaree, ayidooloojii isaa, ajandaa isaa qaqayyaree yeroo lubbuu keenya nu keessatti dhiphisu, yeroo lubbuun keenya lafa aara galfii dhabdee akka kuruphee hadamsituu jalaa baatu ba'uuf oliif gadi fiigdu, lubbuun nu keessa yeroo oliif gadi fiigdu, Waaqayyo na dhiise, na gate jedha. Namoonni abboonni durii garuu eenyutu gargar nu baasaa jedha. Sababii keetii fi namoonni guyyaa guyyaatti nu keessaa hin ajjeefamuu jedha waa'ee Waaqayyoon mu dubbatu. Sababii keetiif, sababii maqaa kee baannuuf, sababii sagalee kee baannuuf, sababii ayyaana kee baannuuf, sababii siif dhugaa baanuuf, namoonni nu gidduudha sababii dhugaa dubbannuuf, namoonni nu gidduudha guyyaa guyyaatti ajjeefamuu jedha. Akka hoolota qalamuuf jedhaniitti lakkaa'amne jirraa jedha. Baay'ee nama dhiba. Akka hoolota qalamuuf mana jalatti hidhamanii jiraniitti lakkaa'amne jirra. Guyyaa guyyaatti maqaa keetiif namoonni ajjeefamu jedheetu wanta irra ga'e dubbachaa, waan nurra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallatee mo'icha guddaa arganne jedha. Gidiraa nurra ga'e, ariisaa nurra ga'e, dhiphina nurra ga'e hundumaa keessatti karaa isa nu fo'atee hundumaa mooneerra jedha. Inni bifa sagal, maqaa sagal, jecha sagal, ajandaa sagal guuree sitti yaa'u kun hundi isaayyuu hin mo'ama.
Filiphisiyoos irraa akkas jedha. Hundumaa kan danda'u Kiristoos Iyyasuusin anis hundumaa nan danda'a jedha. ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ይላል ማለፍሳ ሰውምነና ከኑ ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁንዱማን አንደንዳአ ጀ ሁምነ ሲከን ሲንኩፍሱ ሲሞቱ ሲሌያስሱ ሶዳቲ መቃን ዋቀዩ አይብፈሙ ሃሌሉያ ወንተ ኑረገይ ሁንዱማት ገሩ ከራ isa nu jaallatee mo'icha guddaa arganne duuni jireenyi ergamoon waaqarraa warri bantii waaqaa keessaa aboo qabu jedhamanii sodaataman wanti amma jiru wanti dhufuuf jirus hundinuu wanti humna argisiisuu danda'us jaalala waaqayyootti gargar akka nun baafne ani beeka. Attam dinqiidha. Wanti ol ka'ee jiru wanti gadi fagaatee jirus uumama keessaa wanti biraas jaalala waaqayyoo isa karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Yesuus nuuf dhufeetti danda'ee gargar nun baasu walitti ciccineerra. Waanan citee sitti hafeef anatu beeka jedha Abbi Ta'oo Kabbade. Waanan citee sitti hafeef jedha. Hiddan dhuura koo sitti hidhadheera itti bilisee karrisaamu. Sitti addan ba'u jetti. Eewutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa. Wanti nurra ga'e wanti ol ka'an wanti gadi ka'an wanti amma jiru wanti bor dhufu sitti gargar nun baasu. Gooftaa keenya gooftaa lubbuu nuu laatte, ilma nuu laatte, lubbuu nuu laatte, ulfina kee nuu laatte, gooftaa jireenya nuu laatte maaltu sirraa adda nu baase? Makaraan kamiyyuu, gidiraan kamiyyuu, dhiphinni kamiyyuu sitti adda nun baasu. Sitti adda nun baasu. Gooftaan haa galateeffamu. Ati maal jetta laata? Ati eessa jirta laata? Gidira akka biddaa boba'u keessa dhaabatee sitti gargar hin ba'u. Mikaa'el Qana'aa kan jedhamu biyya Begiitti kan du'e gooftaa Yesuusiin hin gadhiisu. Hafuura Waaqayyoo maalittuu hin geddaru. Amantii koo maalittuu hin geddaru jedhamee jedheetu gajaraan tumamee du'e. Dugdaa cabee du'e. Insimata Waaqayyoonni Isxifaanos insimata. Namooti waan xixinnoodhaan gungumtanii gooftaa baqattanii gara mana gooftaa dhiiftani gara waldaa kiristaanaarraa baqattani gara Waaqayyootti deebi'aa. Ergamoota kana caalaan miidhamne isin. Yesuus Kiristoos caalaan miidhamne sun. Even namoota abboota nu dura caalaa bara dargii keessa turan caalaa hin miidhamne isin. Amma si'ana seexanni waanuma xinnoo isheetiin laphee namootaa hatee fuudhee ba'a. Gara Waaqayyootti deebi'a. Gidiraan jiru, wal'aansoon jiru, falmiin jiru, dhiibbaan jiru, jibbi jiru. Sitti gargar nun baasuu jedhe. Ati maal jetta laata? Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa sitti gargar ba'uu hin dandeenyu. Dhiigi kee dhiiga keenya keessa jira. Foon kee foon keenya keessa jira. Sagaleen kee qalbii keenya keessa jira. Hafuurri kee nu keessa jira. Walitti hidhamneerra. Qabdii hafuura kee fudhanneerra. Jireenya bara baraaf mallattoofneerra. Isa kanatti gargar ba'uu hin dandeenyu. Ari'atama yoo ta'e,
jibba yoo ta'e, lola yoo ta'e, wallaansoo yoo ta'e, hiyyuma yoo ta'e, tuffatamuu yoo ta'e, dhiibamuu yoo ta'e sitti addan baana. Si dhiifnee hin deemnu. Miila kee jala, fannoo kee jala, harka kee keessa amma dhumaatti akka dhaabannu hafuura kee nuu ergi, ayyaana kee nuu ergi, harka nu qabi. Namni dadhabaadha, hin raafama, hin guunguma, abdii kutata, hin dal'ana namni. Waaqayyo nama dadhabaa kana gargaari, nama dadhabaa kana harka qabi. Harmee koo, abbayee koo, bulettii koo, obboleessa koo, daa'imman, shamarran dardaran, baadiyyaan magaalaa kan jiran firoota koo hundaa Gooftaa aduu hundumaaf baaftu, Gooftaa bokkaa hundumaaf roobsitu, Gooftaa qilleensa hundumaaf kennitu, Gooftaa jireenya baay'ee akka walootti hundumaaf laattu, hoolota kee yaadadhu, saba kee hundaa yaadadhu. Hiyyeessa hiyyeeman karaaru biyya lafaa kanarraa an harka isaa nama qabuun arganne gargaari. Egaa sitti addan ba'u jedhanii akkuma ergamoonni kun dubbatan nullee sitti addan baanu. Humna nuu baay'isi, ayyaana nuu baay'isi, nu gargaari. Jaalala keetti hidhamnee bara keenya akka fidnu nu gargaari. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu, fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokkoon. Ameen. Asus istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru Dirree Haaraa Dabbabaa Waaqayyo isaa eebbisu jechaa akkasuma hojjettoota istuudiyoo mara Waaqayyo isin haa eebbisu jechaa asumaan yommuun xumuru jaalala Kiristoositti maaltu adda nu baasa? Guyyaa gaarii.